ayyee waggoota afran waldaynitti isa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa tola ooltummaadhaan ilmaan Oromoo karaa kana deemaa jiru irratti gartee hundaa'ee tola ooltummaadhaan nama rakkate hundaa gartee baasaa ture yookaan bilisoomsaa ture waggaa afran kana keessatti kaniin liisaasaa harkaa qabu yookaan galmee isaanii harkaa qabu jechuu qabatamatti eenyutti qabatamaadhaan jechuu waan irra geenye ajjechaan shamarra atamii fi sagalii gudeeddaan nama 29 kanneen ammoo fedhii siitiin alatti gudeedanii yookaan ulfa isiin hin fedhiniin ulfeessan 24 kanneen ammoo waldaynii itti dallaalota harkaa baase shamarree 550 dallaalota biyya keessaatii fi biyyoota ollaa kanarratti namoota to'atamee seera dhiyaate nama 29 waldaa ittisa godaansa seeraan alaatiin jechuu seera dhiyaate waggaa 30tti itti murtaa'ee jira. Dhiirarraa ammoo namni dallaalota harkatti lubbuun dabartee nama 28 dhiira tahee immoo warreen gartee maallaqa dhabuudhaa fi gartee akka maleetti tumamee gubanii gartee qaama saalaan sibiila ibidda kaanii gubuudhaan gochi adda addaa irra gahame nama 600 kana keessa ammoo shamarreen qarshii dhabaan yookaan qarshiin isii qabaachuu baattus yoo fuulaan bareedde oosha keessatti qabanii yeroo dheeraaf gudeedanii sammuu isii wanna godhan maraatte shamarree 9 kanarraa Jabuutiirraa fi Bosaasorraa jalqabee dooniin gaamata afran kana keessatti fuutee namoota keenya bishaanitti garagaltee namni lubbuun dabartee nama 900 kana keessaa addatti immoo kan ajaa'iba nutti yeroo dheeraa irra deddeebi'aa turre Ziyaa Shoodhee nama jedhamu. Ziyaa Shoodheen kun nama shamarree 7 irraa adda addaan dhalee jechuudha. Shamarree 7 fedhii siitiin ala nama Ziyaa Shoodhee yoo kun dhalataa isaati. Godina Harargee Bahaa Gaara Mul'ataa dhalate. Godina Harargee Bahaa Gaara Mul'ataa dhalate. Suuraadhaan deeggaramee viidiyoodhaa wajjin wanni harkaa qabu kun wanni himaa jiru kun suuraadhaa fi viidiyoon deeggaramee. Akkasii waggoota afran kana keessatti waan kanaatu dalagame jechuu barbaadeetii galatooma. Okay, fayyaata ulfaadhaa qabxii lammaffaa ni hati kennu maama shurubbeettis yoo ta'e eenyu sosoo qabxii lammaffaa biran geenye yaada asirratti dabaltanii yoo qabaattan obsaa ta'uu Afrikaa ta'uu mana keessaa namummaa waa dubbattan achi nu taana gara qabxii lammaffaatti. Amma suuraa fi liistii maqaa fi iddoo dhaloota dallaalota kanaa hunda baasnaa isa bira osoo hin geenye waan dabaltan namni qabdan yoo jiraattan carraa isin kana. Ani wanni waan qofaan ifa isinii godha. Ziyaa Shoodheen amma gocha san ni beenna anuu gaafan gadi dhufu nama 360 achi fuudheen Abduu Affaarii biratti adanii gannaqe nama dhalaan mana jaaraa ture garuu inni har'a lubbuudhaan hin jiru. Ziyaa Shoodheen kun du'ee jira? Maama Shurubee? Waan akkasiitu gurrarra na bahe. No, hin duune obboleessa isaati ajjeesan malee inni ni jira. Ayyee, okay. Waan santu gurrarra na bahe haganumaan dubbachuu barbaade akka kan. Okay, fayyaata. Okay, Afrikaa ta'u. Hayya Afrikaa. Dhugaadha. Akkuma asirraa Muhammadii fi Shurubbeen fa'aa hiriyoonni warri waliin turre dubbatanitti warroota amma biyya keessallee ta'ee ala jiru suuraa isaaniitiif iddoo dhalootaa jedhame. Uummanni kun ammallee deebi'eetiniin dalagarra jira. Iddoo isaan jiranillee qabatama yoo kawallaallu taate fotoo isaanii maalii isaanii kennuu dandeenya. Wanni kun immootu wanni asirratti namni ol baheetiniin dubbatu tokko dabbaal wanni tokko fotoo qabdaa iddoo isaa qabatamaan beeytaa ragaa viidiyoon deeggaramuu qabdaa ragaa namootaa qabdaa waan jedhu akka irraa qulqulleessitu barbaadetti beeyta amma namni ana maqaan badee borunatti dhufa jedheetiniin nama waan jabaa dalagu akkuma Huseen maabara amma reef duratti jenne kana akkuma immoo deebi'ee Taajuu Shurrubbellee maalidha inni maa hin qabamne maali jedhaa turan Taajuu Shurrubbee Wallo Huseen Maabaraa Hararge ani ijoollee Sikkoo Mandooti kanaafuu hundi keenna waan tokkummaa yookiin ilmaan Oromoo kanaaf malee gandummaa fi naannummaan takkaa dubbannee waldaa kanarratti wanni amma jedhame kuni kan hafee miti. Isaan kuni waan isaan achi qindeessanii as erganiin an hamma federaalaa deemee waldaa ittisa godaansa seeran alaa kana jiraachuu fi ambaasaadara Suudi Arabiyaa jiruuf ta'ee kayamanii ta'ee akka walquba qabaataniitiniin waan kana furmaanni itti godhamu kan